Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma dhiyoo kana dubbannee beeksifnetti barnoota afaan Oromoo hadhaa qajeelaan jalqabuu keenna itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Barnoota tokkoffaati. Qubee afaan Oromoo arguu jirtanii. Kun barnoota tokkoffaa jedha yookaan kutaa tokkoffaati. Qubee afaan Oromoo A jalatti qubee gurguddoo yookaan capital letters ka jedhu. Capital letters ka jedhamu yookaan qubee gurguddoon isa kanneeni. Afaan Ingiliishiitiin hin beektanii, warri afaan Kiswaahilii beektanillee inuma beektanii, warri walumaa galatti qubee laatiiniitiin waa barreessitan hin beektan jechuudha. Garaagarummaan isaa maali? Akka afaan keenyaa tolutti dubbisuu qofa. Fakkeenyaaf afaan Ingiliishiitiin E yoo ta'e amma afaan Oromootiin A jennee dubbifna. Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, vaa, waa, xaa, yaa, zaa. Kanuma jechuudha. Qubeen gurguddoon akkuma kanaan dubbatamaa. Akka waan warri afaan Ingilishii beeku hin beektanii. Afaanuma keenyatti fakkeenyaaf A, B, C kan himamaa jiru san afaan Oromootti A, B, C waan akkasiiti jechuudha. Waan agartee guddoo rakkoo fiduu miti. Isaa haala biraatiin dhawaataan baratamaa deema. Akkuma kana isaanuma santu deebi'ee ammallee baa jalatti qubee xixiqqoo jedha. Small letters kan amma duratti qubee gurguddoo jenneen sanniin isaanuma santu as deebi'ee akka barreeffama namaa turutti qubee xixiqqoodhaan barreeffamee jira arguu jirtanii. Kunilleen akkuma san A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isaanuma kana. Kanaaf kunniin qubee xixiqqoodha. Small letters. Kanaaf barreeffamaaf akka nama gargaarutti qubee xixiqqoo godhame jechuudha. Caa jalatti kan argaa jirtan amma xiqqoo garaagarummaan kan jiru isa kana afaan biraatiin xiqqoo garaagarummaa afaan Oromoo keessatti kan jiru isa kanneen. Kunniin qubee dachaa jedhamanii qubeen dachaa kun 5. Kanaan chaa, dhaa addatti hin baafamu. Walumatti akka fakkeenyaaf kanaan baa jennu kana isa kanaallee dhaa jennaan walumatti qabnee dhaa, nyaa, phaa, shaa, chaa. Fakkeenyaaf naacha barreessuudhaaf namicha kana barreeffachuudhaaf chaa kanaan nama gargaara. Naacha, mucha, sochii waan jedhu uumama kanneen yookaan jechoota akkasii sanniin ittiin barreeffachuudhaaf chaan kun baay'ee barbaachisaadha. Kun akka qubee tokkootti ilaalamuu qaba. Just one letter akkasitti ilaalama jechuudha. Addaan hin bahu. Asitti dhaa kan jennu fakkeenyaaf afaan biraa keessatti dhaa kun hin jiru. Afaan Ingilishii keessatti hin argamu. Afaan Amaaraa keessatti hin argamu. Afaan Sumaalee keessatti hin argama. Fakkeenyaaf dhaa yoo jenne dhadhaa barreessuuf, dhagaa barreessuuf, dhagaa, dhadhaa, dhuullee, dheeraa, dhaaduu akkanaa kanneen ittiin barreeffachuuf dhaa kun afaan keenya keessa jira. Inni xiqqoo isii adda qubee dachaatii jedhaman. Nyaa,